Hidhamtoonni siyaasaa gaazexeessaa Iskandar Naggaa fi obbo Andu'aalem Arraagee dabalatee namoonni 746 maqaa dhiifamaatiin gadi lakkifamuuf jedhameera. Muudamni qondaalota waraanaa wayyaaneetiif tibbana kenname fakkeessaadhaaf kan godhame jedhame. Koreen giddugala ONLF kan turan Abdul Karim Sheikh Musee mootummaa Itoophiyaatiif dabarfamee kennamuun sirrii hin turre jechuun pirezidaantiin Somaaliyaa dubbatan. Olma bultiin isin nagaa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu har'aa qopheeffannee qabannee dhiyaanneerra oduu har'aa kan isinitti himu aan Usmaan Baayuuti. Hidhamtoonni siyaasaa gaazexeessaa Iskandar Naggaa fi obbo Andu'aalem Arraagee dabalatee namoonni 746 maqaa dhiifama jedhuun abbaan alangaa federaalaa gadi lakkisuuf murteessuun isaanii gabaafameera. Hidhamtoonni gadi lakkifamu jedhaman kunneen namoota murtiin irratti darbee turee fi kanneen himannaan isaanii addaan citeedha jedhameera dabalata qabna. Abbaan alangaa federaalaa hidhamtoota siyaasaa 746 ta'aniif maqaa dhiifama taasisuu jedhuun mana hidhaatii gadi lakkisuun murteessuu isaanii himameera. Hidhamtoonni siyaasaa gadi lakkifamu jedhaman keessaa gaazexeessaa Iskandar Naggaa fi obbo Andu'aalem Arraagee kan keessatti argaman ta'ullee ibsameera. Akka isaan jedhanitti hidhamtoonni 417 kanneen mootummaa wayyaaneetiin himannaan irratti banamuun murtii hidhaa irratti darbee turedha. Hidhamtoonni siyaasaa murtiin irratti darbuun mana hidhaa turan kunneen namoota mootummaan wayyaanee maqaa dhaabbilee siyaasaa mormituu kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo, Gimboot Sabaat, Ashabaabii fi kanneen dhimma amantii garaagaraatiin himatamuun murtiin irratti darbeetiin ture akka ta'anis himameera. Himatamtoonni 329 ammoo kanneen dhimmi himannaa isaanii harka abbaa alangaa jiru akka ta'anii fi himannaan mootummaan irratti baneetiin ture addaan cituudhaan hidhaa irraa gadi lakkifamuuf warra murtii argatanidha jedhan. Namoonni maqaa dhiifamaatiin gadi lakkifaman kunneen 298 sadarkaa federaalaatti murtiin irratti darbuun kanneen mana hidhaa turanii fi namoonni 119 ammoo kanneen naannoo Amaaraatti argaman akka ta'es ibsa waajjirri abbaa alangaa federaalaa baase irraa hubachuun danda'ameera. Hidhamtoota dhimmi himannaa isaanii addaan cituun kanneen murtee kana keessatti hammataman keessaa akka federaalatti namoota 278, namoonni 18 naannoo Amaaraatti, namoonni 33 naannoo Tigraayitti kan argaman yoo ta'u, walumaa galatti hidhamtoonni 329 kanneen himannaan isaanii addaan citeedha jedhameera. Akka ibsa abbaa alangaa federaalaa kanatti hidhamtoonni kunneen dhiyeenyatti haaromsi taasifamee fi hiikamanii hawaasatti ni makamu jedhameera. Mootummaan wayyaanee qabsoo uummanni Oromoo finiinsaa jiru muddama jabduu keessa seenuudhaan hidhamtoota siyaasaa hooggantoota paartilee mormituu dabalatee waliigaltee biyyoolessaa uumuu fi dirree siyaasaa bal'isuu maqaa jedhuun ibsa baatii tokkoon dura miidiyaa harkaa qabaniin erga kennanii as akka sadarkaa federaalatti Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee namoota 111 qofatu gadi lakkifame. Hidhamtoonni 115 gadi lakkifama jedhamus namoonni 4 akka hin baanetu himameetiin ture. Hooggantoota paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo dabalatee ammallee ilmaan Oromoo kuma hedduun manneen hidhaa federaalaa keessatti dararamaatiin jiru. Hooggantoota paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo keessaa tokko kan ta'an obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubsatanii yaalas dhowwamuun mana hidhaa keessatti dararaa guddoo keessummeessaa turaniiru. Erga gaafa hidhamtoonni siyaasaa gadi lakkifamu jedhamee ibsi miidiyaan kennameeti as akka bulchiinsa naannoo Oromiyaatti hidhamtoonni siyaasaa 2345 hiikaman jechuun murtiin kan darbe yoo ta'u, faanuma san hordofuun bulchiinsi naannoo Amaaraas hidhamtoota 2905 akka naannootti hidhamtoota turanii fi kanneen dhimmi isaanii sadarkaa federaalatti ilaalamaa ture hidhamtoota 598 bilisaan gadi dhiisuuf murteerra ga'uu isaanii ammajii 30 bar 2018 ibsuun isaanii kan yaadatamudha. Mootummaan wayyaanee hiriira mormii qeerroon Oromoo fi akkasumas saboonni biroo wal wajjin ta'uudhaan qopheessaa jiru kanaan sodaa guddoo keessa waan jiruuf tarkaanfii hidhamtoota siyaasaa hiikaa jira jedhuun hawaasa tasgabbeessuuf tattaafachaatiin jira yaadonni jedhan bal'inaan uummata keessaa dhagayamaatiin jiru. Mootummaan wayyaanee utubaa godhatee kan ittiin jiraataa jiru humna waraanaati jechuun Koloneel Abbabaa Garasuu dubbateera. Muudamni sirni wayyaanee tibbana qondaalota waraanaatiif taasise kan dhugaa osoo hin taane fakkeessaadhaaf kan kennameera jechuun fudhatama dhabsiiseera. Badri Yuusuf Koloneel Abbabaa Garasuu dubbisuudhaan waan qindeesse qaba. Muudamni aangoo sirni wayyaanee dhiheenya kana ajajoota waraanaa isaatiif godhe kan haqaa osoo hin taane kan fakkeessitii jedhame. Iccitii fi daba dhokataa sirna wayyaanee saaxilaa kan turan Koloneel Abbabaa Garasuu gaafiif deebii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii waliin godhan keessatti
ganna sadeen dabran kanaaf caasan sirna wayyaanee diigamuu isallee dubbatanii jiru. Olaantummaa murnaa bicoo ilmaan Tigraayitu Itoophiyaa keessatti dagaagee jira isa jedhu deebisuuf jecha muudama kana waraanichaaf taasisuu isaa Koloneel Abbabaa Garasuu jala muran. Jeneraala dhugaa fi kan sobaatu jira Itoophiyaa keessa erga jaan booda Koloneel Abbabaan TPLF yoo taate jeneraala dhugaa ta'uu dandeessa. Garuu kan saboota biraa ittiin fakkeessuuf waan hojjetamu ta'uu mirkaneessan. Oromoon sadarkaa kamirra jiru sirnicha keessatti hin amanamuu kan jaan Koloneel Abbabaa Garasuu Amaara yoo tahes makarraa kan hafe if dandahee akka inni hojjetuu fi lolee lolchiisus aangoon laatamuuf hin jiru jechuun cimsanii qeeqan. Muudama sirni wayyaanee ajajoota waraana isaatiif taasise kana sirnichi kan isaanii waan ta'eef namoota olii fi gad oofanii ittiin fakkeessuuf malee itti amananii bakka sin kennaniif namoonnis achi keessatti akka gurguddatan hin barbaadanii jaan Koloneel Abbabaa Garasuu ajajoota waraanaa dhalootan Oromoo tahanii fi dandeettii qaban kanneen akka Meejar Jeneraal Alam Isheet Daggifee, Jeneraal Aloo Abdii fi Kumarraa Asfaawfaa ari'uun kanneen Oromummaan ittiin dhagaamne muudanii jechuun muudama waraana wayyaanee keessatti taasifame kana cimsanii qeeqan. Koloneel Abbabaa Garasuu daawwattoota keenya dhimma kanarratti Koloneel Abbabaa Garasuu waliin gaafiif deebii goone OMN irratti hordofuun dagatina. Ajjecha sukkanneessaa guyyaa dheengaddaa magaalaa Dirree Dhawaa ganda qoreetti loltoota wayyaaneetiin raawwatame walqabate hiriirri mormii qeerroo fi hawaasa bal'aa hirmaachisee guyyaa kaleessaa taasifameetiin ture. Sababa hiriira kanaatiin loltoonni raayyaa ittisa biyyaa dargaggoota hedduu reebichaa fi mana hidhatti guuraa turaniiru. Kantiibaa magaalattii dhimma kana tasgabbeessuuf jecha maatii dargaggoon kun irraa ajjeefamee fi hawaasa walitti qabuun mariisisaa akka jirus ibsameera. Faayizaa Eeliyaas jiraattota dubbisuun waan qindeessite qabdi. Sirni mootummaa wayyaanee dargaggoota boru abdii biyyattii tahan irratti ajjechaa suukanneessaa raawwachaa jiraachuun beekamaadha. Biyya dhiitaminsi mirga dhala namaa sadarkaa olaanaa itti qabate Itoophiyaa keessatti lubbuun lammiilee nagaa badii takkaan maletti galaafatamaa jira. Haaluma kanaan wal qabatee ajjechaa suukanneessaa guyyaa dheengaddaa magaalaa Dirree Dhawaa ganda qoreetti humnoota raayyaa ittisa wayyaaneen raawwatameen wal qabatee hiriirri qeerroo fi hawaasa bal'aa hirmaachisee guyyaa kaleessaa taasifamuun dhaga'ame. Namoota awwaalchaa galaa jiran irratti ammoo loltoonni raayyaa ittisaa nagaa dhorkataa akka turan oduu keenya kan guyyaa kalee keessatti isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Sanis ta'ee kana haalli amma jiru kantiibaa magaalattiitiin tasgabbii argachaa waan jiru fakkaataa jiru jiraattoonni. Itti aanaa kantiibaa magaalattii kan ta'e obbo Abdallaan Hayasaa sirna awwaalchaa dargaggoo kana irratti taasiseen amma booda wanni jiru hundi nagaa taate. Nama ajjechaa kana raawwate ammoo qaama seeraatiif dhiyeessinaa jechuun dubbate. San booda dubbiin taate garuu faallaadha. Waraanni federaalaa dhufee jeequmsa uumuuf yaalaa ture. Akkasumas kanneen raayyaa ittisa biyyaas dabalataan gamana dhufuudhaan shororkaa uumuuf yaalanis sochii hawaasaa fi bulchiinsa magaalattiitiin fashalaa'ee jaan maddeen. Gama biraatiin ammoo namoonni hedduun hidhamuu fi kanneen hafan hedduunis loltoota kanaan reebamanii miidhaan jabaan akka irra ga'e gabaasni achirraa arganne ifa godha. Wanni hundi tasgabbaa'uuti amma nagaa waraanni karaa kaampii deebi'anii jiran amma magaalaan tasgabbaa'ee jirti. Dhumaas ni hafallaa namicha isa ajjeeses qabnee seeraaf dhiisinaa yaa'anii jiran. Kantiibaan illee namicha midhaan itti dhaqee warra midhaatillee farriin isniyaa wajjeenii jibbisee akkasitti irraa deebi'e. Walumaa galatti akkiniin jiru ijoollee keenya qeerroo Dirree Dhawaati. Adda qeensaan osoo hin ta'in bikka rakkatti mormii jettu hundaa'u irra wal ta'anii isa fuulduraattillee godhamuuf deemtu sana takka ta'anii akka waliin godhan akka wal jajjabeessanii naaf. Dabalataan ammoo waraanaa fi poolisiin tiraafikaa waliin ta'uudhaan karaa konkolaataa cufuun namoota olii fi gadi deeman ugguraa jiraatanillee sochii sabboontonni qeerroo Dirree Dhawaa taasisaniin nageenya amansiisan uumame. Lammiilee Oromoo shira wayyaanee fi bulchiinsa naannoo Somaaleetiin buqqifamanii godina Baalee qubataniif deeggarsi qarshii miliyoona 2 taasifamuun himame. Deeggarsi kun jiraattota magaalaa Naqamtee, Walisoo fi naannoo magaalota kanneenitti argaman irraa akka walitti qabame maddeen keenya gabaasaniiru. Osmaan Abdullatiif waan qindeesse qaba. deeggarsaa fi bira dhaabbannaan uummanni Oromoo lammiilee isaa shira wayyaanee fi bulchiinsa naannoo Somaalee irraa buqqifamaniif taasisaa jiru ammas itti fufee jiraachuun dhagahame. Ganamarraa lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamanii godina Baalee qobsiifamaniif deeggarsi maallaqaa qarshii miliyoona 2 taasifamuu maddeen addeessan. Deeggarsi kun midhaan nyaataa, dawaa fi meeshaalee garaagaraa akka ta'e maddeen ibsuun deeggarsi godhame kallattumaan lammiilee Oromoo aanaa Saawwaynaa qubataniif kennamee jira.
deeggarsa lammiin lammiiftumsuu kana kan taasise jiraattota magaalaa Naqamtee walisoo fi naannawa magaalota kanniiniti. Quuqama saba isaaniitiif qabaniin as boodaas kan itti hufan ta'uu dubbatan. Bakka bu'aan hawaasa deeggarsa laatanii obbo Takkaaliin Xilaahuun deeggarsa taasisan kanaan boqqolloo fi qamadii kuntaala 600 akkasuma dawaalee arjoomnee jedhan. Qaamni mootummaa hanga Oromoonni kunniin dhaabbiidhaan qubatanii if danda'anitti caalmatti deeggarsaa fi xiyyeeffannoo lammiilee Oromoo godina Baalee qubataniif akka godhuu qabus yaamicha dhiyeessan. Duguuggaa sanyii saba Oromoo irratti naannichatti uumamaa jiruun godina Baalee aanaa Sawwaynaa dabalatee aanaalee 8 keessa Oromoonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqifaman qubatanii jiran. Haalli lammiileen kunneen yeroo ammaa keessatti argaman wal fakkaataa ta'uu dhabuus rakkoon isaan mudate takka. Kana hubatuun qaamni mootummaa fi miti mootummaa hunda isaanii bifa qindaa'een qubsiisuuf hojii hojjetamaa jiru cimee itti fufuu qaban dhaamsa uummataati. Xumura irratti dararaan hoogganaa koree giddugala ONLF obbo Abdul Karim Sheikh Musa irratti raawwatame dogoggora akka ta'e pirezidaantiin Somaaliyaa Muhammad Abdullahi Farmajoon dubbatan. Pirezidaantichi akka jedhanitti Abdul Karim qabamee mootummaa Itoophiyaatiif dabarfamuun isaatiin hanqina ture heera keenya keessatti illee namni tokko dararamus ta'e mootummaa biraatiif dabarfamee haa kennamuu inni jedhu hin mul'atu jedhanii dubbataniiru. Badrii Yusuf gabaasa miidiyaalee garaagaraa irraa qindeeffate haala taanuun isinii dhiyeessa. Dararaan hoogganaa olaanaa adda bilisa baasaa uummata Ogaaden kan ta'an Abdul Karim Sheikh Musa irratti raawwatamee ture dogoggora ta'uu pirezidaantiin Somaaliyaa Muhammad Abdullahi Farmaajoo dubbatan. Pirezidaantichi kana kan dubbatan BBC Afaan Somaalee London irraa tamsa'u irratti affeeramuun gaaffii dhimma kanarratti uummata irraa dhihaateef deebisaa wayita laatanitti. Abdul Karim Sheikh Musa bara 2017 keessa Somaaliyaa magaalaa Galmudug keessa humnoota tikaa mootummaatiin erga qabamee akka malee dararamuun hagayya 27 bara 2017 mootummaa wayyaaneef dabarfamee laatamuun ni yaadatama. Dhimma kanarratti paarlamaan teessuma taa'een dabarfamee akka hin kennamne inuma akka gadhiifamu murtiirra gahuu kan dubbatan pirezidaanti Farmaajoon garuu humni tikaa biyyoolessaa daangaa malee aangoo qabu niisaa nageenya biyyoolessaaf dursa laatuun dabarsee kennuu mirkaneessan. Dabaluunis heeraf seera biyyoolessaa keessa nama tokko dararuun hin hayyamamu. Waliigalteen dabarfamee mootummaa biratti akka kennamu ajajus hin mul'atu. Erga dhiheenya kana hoogganaan damee nageenyaa Somaaliyaa duraanii Abdullahi Muhammad Sanbalooshee sabaa himaal irratti yaada laatanii as dhimmi hoogganaa olaanaa adda bilisa baasaa uummata Ogaaden duraanii Abdul Karim Sheikh Musa mormii dhalchee jira. Pirezidaantichi yeroo duraatiif dhimma qabamuu fi dabarfamee sirna wayyaanetti kennamuu hoogganaa olaanaa adda bilisa baasaa uummata Ogaaden kanarratti yaada kan laatan yeroo ta'u muummichi ministeeraa Somaaliyaa Hasan Ali Khairee dararaa Abdul Karim irra gahaa ture irratti qeeqa dhiyaataa ture mormuun shororkeessa fi nageenya biyyaa nama booressaa ture jechuun dubbataa turan. Abdul Karim Sheikh Musa hoogganaa olaanaa adda bilisa baasaa uummata Ogaadenii fi miseensa koree giddugalaa keessaa nama tokko. Dhaabicha keessatti sadarkaa garagaraatti ramadamuun uummata Ogaaden hacuuccaa gita bittaa Itoophiyaa jalaa baasuuf nama goota fi qabsaawaa haqaatii jechuun lammiileen Somaalee addatti kanneen Ogaaden irraa tahan dhaadessu. Maqaa qoosaa qalbii dhagahajamuun kan beekamu Abdul Karim Sheikh Musa miseensa waraanaa Somaaliyaa akka turanii fi bara 1984 keessa ammoo lola Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduutti ta'e keessatti rasaasan madaa'uu isaanillee kanneen seenaa isaa beekan ragaa bahu. Kanarraa ka'uunis lammiileen Somaaliyaa hedduun